raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Oromoo lammii kiyyaa, Oromoo lammii kiyyaa, Oromoo saba kiyyaa. Oromoo lammii kiyyaa, Oromoo lammii kiyyaa, Oromoo saba kiyyaa. Tintalaa na dhagayaa, tintalaa na dhagayaa, takka madaamsi kiyyaa. Sabako kaba kiba, sabako kaba kiba, ya warabadiya. Ijata kiti gamta, ijata kiti gamta, imana Oromia. Lalamni di nafi masobo gole numbusu, sabni kiya lembe kawa malehi. Lubamale kubambule, Oromte cha lubamale kubambule, irre to konkane hairmanu diniaka nurambule, irre to konkane hairmanu diniaka nurambule. Falande nugarre panusti, kana yontane nugarre libderusti, karana kasala razargeda ambise, oromu matiya ninakiya salbise, gadi ise, gadi ise, ise, ise. Cimpisa Media. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimpisa Miidiyaa. Hacuuccaa sirnoonni Impaayera Itoophiyaa irraan gahaa yoo nagahaniin allii fi keechi Oromoo madaa cimaadhaan dhukkubsachaa jiraatullee rakkoowwan jajjaboo fi ulfaatoon dhaloota amma jiru qunnamaa jiran akkaan hammaatudha jechuun ni danda'ama. Rakkoowwan jajjaboon ammaan kana dhaloota kanatti didhaalee ta'anii jiran yaaddessoo ta'uu bira taranii seenaa Oromoo keessatti godaannisa yoomuu hin dagatamne ta'anii galmaa'u. Rakkoon amma Oromoon hadheeffachaa jiru kun hundeensaa rakkina siyaasaa ta'uun kan waaqni hin qabne akka ta'e ifa galaadha. Namoonni siyaasa biyyattii hoogganan fedhii fi kabaja uummata isaaniif dursa kennuu dhabuudhaan fedhii aangoo fi olaantummaa dhuunfaa isaanii qofa irratti xiyyeeffachuun uummata Oromoo boquu jallisuu bira darbee biyyattis qilee hamaatti oofaa jiru. Haala kana keessatti gatii isaaf hin malle kaffalaa kan jiru uummanni Oromoos gaaga'ama jireenyaa hamaaf saaxilameera. Impaayerri Itoophiyaa humnaan eega gaafa gadi dhaabbattee bara sirna Minilik irraa eegalee uummata Oromoos ta'ee uummattoonni biyyattii humnaan itti dabalaman hedduun takkaa nagaa fi tasgabbii argachuu hin dandeenye. Kan amma hubatamaa dhufes ammoo raajiidha. Keessumaayyuu bulchiinsi Abiyyi ilkaan otoo hin buqqifatin Itoophiyaa dullattii sirna nafxanyaa leellistuu fi sirna Minilik deebisuuf kufee ka'uu aangotti gaafa dhufee jalqabee biyyattii kallattii bobbaa fi galaa harkaa balleechee ofii burjaaja'ee ammas burjaajessu irratti argama.
akka saree qalbii dhabdee nama yookiin qaama aangoo isaaniif sodaatan hunda ajjeesuu, hidhuu fi saamurratti argamu. Bulchiinsi Bilxiginnaa sababa nama tokko shakkeef qofa maatii guutuu hidhee miseensa maatii ajjeesa. Qabeenya guutuu mana waliin jalaa gubuu fi dararaawwan gurraaf hin tolle irratti raawwata. Waggoota afran darban kanattis gochaawwan akkaan hammaatoo ta'an raawwataa tureera. Ammas cimsee raawwachuusaa itti fufeera. Bulchiinsi Bilxiginnaa kun eega gaafa aangootti dhufeetii kaasee kutaalee biyyattii hedduu keessatti lolawwan gurguddoo meeshaalee waraanaa ammayyaatiin deeggaraman hedduu gaggeesseera. Ammas gaggeessaa jira. Akkuma aangootti dhufeen sirna waraanaatiin taliigamuu fedhiisaa kan godhate mootummaan Bilxiginnaa oolee otoon buliin waraana labsee wal waraansatti seene. Bulchiinsi Abiy Ahimad yeroon itti xiyyeeffannoo guutuun rakkoo biyyattii furuuf hiree argate hin hubatamne. Sababa kanaanis hongee sababa caamatiin mudate Oromiyaa keessatti qofa lubbuu beeladoota miliyoonaan lakkaa'amanii lafarraa fixeera. Lubbuu ilmaan namaa hedduu galaafatee gaagama hammaataa hawaasarraan ga'ee jira. Namoota kumaatama hedduu maatii isaanii waliin qeerraa buqqiseera. Eeggattoota harka namaas taasiseera. Rakkoon kun hunduu osoo mootummaan dhuguma ummataaf yaadu jiraatee dursee itti qophaa'amee kasaaraa sa'aaf namaa kan amma ummata mudate kanarraa dandamachuun akka danda'amus ogeeyyii fi rogeeyyiin adda addaa ibsaa turaniiru. Gurri gorsaa fi yaada ogeeyyiin kennan kana dhaga'u dhabamuu isaatiin kasaaraan akka biyyaattis akka Oromoottis dhaqqabee kallaayyootti keechaa ba'uun hin danda'amne hin ta'u ture. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaa keenya cimmisa miidiyaa kan torbanitti al tokko yeroo kanatti guyyaa hundumaa ajandaalee dhimma Oromootiin wal qabatan miidiyaalee irraa kuusee cimmisee isin biraan ga'uurra geenyeerra. Saganticha qopheessuun kan isin waliin turu Angurmeechaa Gammachuu, Gulaalaan immoo Abdii Waaqayyooti. Haga waan harkatti qabanne hundaa isin biraan geenyutti akkan waliin turtaniif asumaan dursinee affeerraa kabajaa isiniif goona. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana rakkoo walxaxaa fi kallattii maraanuu haalaan hamaa ta'e keessatti argama. Bakkawwan baay'eetti rakkoo nageenyaa qaamoleen hidhatanii wal lolan uumaniin qabeenyi harkaa saamameera, ibiddaan barbadaa'eera. Uummanni kun lubbuun dhumee kana feqee irraa buqqa'ee baqateera. Naannolee birootti immoo rakkoon hongee hammaateen uumame sa'aa fi nama akka malee lubbuu galaafachuu irratti argama. Mootummaan Bilxiginnaa kan biyyan bulchaa ofiin jedhu immoo uummata ofiifuu waan nyaatu dhabee rakkachaa jiruun gargaarsa raayyaa ittisa biyyaaf godhaa jechuun saamuu fi dararuu irratti argama. Bal'ina isaa waan isinii daballu qabna. Mootummaan Bilxiginnaa gaafuma hundeeffamerraa kaasee tuffii fi jibba Oromoof qabu ifatti kan agarsiisaa dhufe sirni Oromoof ta'uu fi tokkummaan Oromoo akka haalaan hin ijaaramne danqaa guddaa ta'eera. Ammas ta'aa jira. Kanaaf gochoota kabajaa fi dhugaa Oromootti bu'an hedduu adda babaa irratti hojjetaa tureera. Waltajjiiwwan hedduu irratti sagantaalee Oromoo arrabsanii fi gadi xiqqeechan hedduu dhiyeechee garaa fooddaa TV isaa agarsiiseera. Gara guddummaa keenya duriitti deebina jechuun tokkummaan Oromoo akka laaffatu waan danuus dalagaa jira. Kallattii sirna barnootaanis wanti mootummichi gochaa jiru immoo daran hammaataa fi yaaddechaadha. Kanaafis bal'ina isaa harkaa qabna. Kanneenii fi odeeffannoowwan biraas yoo yeroon nu ga'e isiniin geenyaa nu waliin turaa isiniin jenna. Mootummaan Bilxiginnaa Itoophiyaa badhaatiin uuma jedhee abjuu badhaadhinaa uummatatti lallabaa bulgaafachaa ooluu rakkoo fi gadadoo uummanni keessa jiru irra ciisee ija hawaasa addunyaa jalaa dhoksuuf yeroo carraaqaa jirutu mul'ataa jira. Namoota rakkina uummataa ragaalee adda addaatiin deeggaranii gara miidiyaatti fidan hidhuu fi ukkaamsuun hojii idilee mootummichaa ta'eera. Gama biraatiin ammoo waraana yeroo ammaa kana kaaba biyyattiitti TPLF waliin gaggeessaa jiruuf raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa jechuun qabeenya uummanni hin qabne saamurratti argama. Namoota deeggaruu didanis hidhuu fi maqaan isaanii itti maxxansuun dararaa jiraachuutu tibba kana Oromiyaa guutuu keessatti dhagahamaa jira. Kutaalee Oromiyaa maratti bifa jedhamuun danda'amuun uummanni Oromoo ilmaanii fi qabeenya qabu waraanaaf gumaachuun akka irra jiraatu dirqisiifamaa jiraachuutu ibsamaa jira. Torban darbe kana keessa godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessatti raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa godhaa jechuun abbootii qabeenyaa hidhaa jiran. Nama Mohammad Shifaw jedhamuun deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif qarshii 100,000 kennitu malee jechuun eega rakkisanii fi dirqisiisanii booda maallaqa hammanaa kaffaluuf humna isaa akka hin qabne waan ibsaniif qofa mana hidhaatti darbataman. Akkasumas araddoota aanaa Ciroo kanneen akka Waddeetti, Waaccuu Bosoqaa, Waaccuu Giillee, Eeltokkee, Arbooree, Hormaatii, Madhichoo fi kanneen biroo keessatti
maqaa deeggarsa waraanaatiin uummata saamuun itti fufee jira. Ganda tokkottis qarshii 500,000 hanga 600,000tti itti muruun uummata dararaa jiru. Saamichi kun dhaadannoo biyya keenya diigamuu jalaa oolchuuf dirqama keenya baanee raayyaa ittisa biyyaa haa tumsinu jedhuun kan taasifamaa jiru yoo ta'u, namni qarshii jedhame kaffaluu hin dandeenye ABO shaneeti jedhamuun diineffamee dararaa olaanaaf saaxilama. Godina Harargee Ba'aa keessattis kaadiroonnii fi milishoonni sadarkaa oliirraa dirqamni itti kenname uummata dirqisiisuun namootarraa qarshii 1,000 hanga 5,000tti guuruurratti argamu. Seensa bara haaraa habashootarraa jalqabanii godina Harargee Ba'aa gandoota aanaa Haroomaayatti argamanii fi aanaalee godinichaa biraarraas mattayaan qarshii 1,000 hanga 5,000 dirqamaaf funaanaa jiru. Poolisoonni fi milishoonni bilxiginnaa namoota qarshii jedhame kaffaluu hin dandeenyu jedhaniin ilaalcha shaneetiin hawwii biyya diiguu qabdu jechuun isaan doorsisaa jiraachuu hawaasni himachuu irratti argama. Uummanni ajjechaa, hidhaa fi reebicha sababa kanaan irra ga'u sodaatee kan humna qarshii jedhame ittiin kaffalu hin qabne qe'ee isaarraa baqachaa jiraachuu fi kaan immoo harka duwwaatti hafee waanuma manaa qabu gurguree kaffalaa akka jirutu dhaga'amaa jira. Arraanni biyyaalessa Oromiyaa immoo fulbaana 20 bara 2022 akka gabaasetti murni bilxiginnaa diinagdeen deebisee impaayiratti uummata Oromoo irratti ijaaruuf deeggarsa maallaqaa maqaa waraana kaabatti gaggeessaa jiraniin uummata qaala'insa jireenyaan miidhamee jiru Oromiyaa bakkoota hedduutti maallaqa irraa guuruun rakkisaa jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaalee hedduu keessatti gareen uummata Oromoo irratti saamicha gaggeessaa jiru. Murni bilxiginnaa aanaalee akka Laloo Qilee, Sayyoo, Sadan Caanqaa, Hawwaa Galaanii fi Haroo Sabbuu keessatti gocha kana hammeechee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaalee akka Ayiraa, Gullisoo, Yubdoo fi Baabboo Gambeel keessattis saamicha maallaqaa raawwataa jiraachuu odeeffannoowwan ba'an ni addeessu. Godinaalee Arsii Lixaa fi Ba'aa keessattis ilmaan keenya leenjii waraanummaaf ergaa jechuun hawaasa rakkisaa jiraachuun barameera. Uummata Oromoo akka meeshaatti kan itti fayyadamuu barbaadu murni bilxiginnaa miidhamni ummatichi keessa jiru waa takka dhimma isaa akka hin taane ifatti irraa hubatameera. Gaafa uummanni beelan dararamee ilmaansaa harkaa dhumanii qe'een golgolooftu, gaafa waraanni itti bobba'ee maqaa shaneetiin manaaf qabeenya isaa jalaa barbadeechuu, gaafa uummata saamee araddaa isaarraa isa buqqisu, gaafa uummanni waan nyaatee dhugu dhabee biyya isaa keessatti baqataa fi buqqaa ta'ee dararamu, gaafa waraanni Amaaraa daangaa ce'ee uummata jumlaaf fixee kumaatamoota buqqisee baqachiisuu fi lafa Oromiyaa garmalee weeraruun saamuu bulchiinsi bilxiginnaa kan birmannaa tokkoon godhiniif har'a lolli karaa kaabaan itti banamee hudhee kokkee isa qabnaan ummatuma kaleecha hadhaa jireenyaa meeqa irraan gahaa ture kan ilmaan teecha shanidha jechaa xiqqaa guddaa akka bineensaa jalaa adamsaa ture san har'a ijoollee teechaan gara waraanatti ergaa waan kiisii keechaa qabdanis waraana keenyaaf gumaachaa jechuun ummata boqonnaa gidiraa biraatiif saaxilaa jira. Sirni barnootaa kanaan dura ture dhaloota tokkummaa Itoophiyaa akka tiksutti hin boonyee seenaa Itoophiyaa dhaloonni haalaan hin barsiifamne jechuudhaan hamachaa kan ture bulchiinsi bilxiginnaa yeroo ammaa kana seenaa Abisiiniyaa durii kan seenaa uummata Oromoo baqataa biyya ormaatii dhufe godhee seenechuu namoota sirna durii leellisaaf fayyadamuun karaa dhaabbilee barnootaa gadi baasu irratti argama. Ragaan tibba kana yuunivarsiitii Jimmaatii bahee mul'ates agarsiiftuu tokko. Ragaan barnoota argame kunis mormii fi qeeqa akka malee kaasuun tibbana miidiyaalee irratti irraa dubbatamaa tureera. Yuunivarsiitii Jimmaatti muummeen barnoota xinaawwaasummaa moojuulii gosa barnootaa xinaawwaasummaa uummata Itoophiyaa jedhamu irratti sagantaa barnoota fagoo barsiisuuf tibbana qopheeche kana keessatti lixaa fi giddugaleechi Oromiyaa uummanni Oromoo biyya isaanii lafa dakee kibba fagoorraa dhufanii osoo hin qabatin dura lafa Amaaraa ture kan jedhu yoo ta'u barattoota yuunivarsiitii Jimmaa dabalatee qaamoleen hawaasaa adda addaa qabiyyee moojuuliin kun qabatee bahe erga hubatanii booda yuunivarsiitiin Jimmaa dhimmicha ilaalchisee deebii akka kennuuf mormii guddaa taasisaniiru. Mormii hawaasaa kana hordofuun bulchiinsi yuunivarsiitii Jimmaa tarkaaffii hatattamaa fudhachuusaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaasaa ibsa baasus moojuuliin barnootaa haala kanaan qophaa'e kun waan fedhii fi beekamtii bulchiinsa bilxiginnaatiin ala ta'e akka hin taanes haalaan dubbatamaa jira. Kun waanuma bilxiginnaan itti jirudhas jedhamuun qeeqni guddaan ka'aara. Bulchiinsi mootummaa bilxiginnaa waggoota 3 darbaniif imaammannii fi poolisiin sirna barnootaan wal qabatee baasaa jiru eenyummaa, aadaa, duudhaa fi seenaa sabaa fi sablammoota biyyattii ukkaamsee sirnoota dullooman leellisaa jiraachuunis impaayirattii dullattii sabqeenxee taate kan saboonni itti cunqurfamaa turan deebisee ijaaraa jira jedhamuunis mormii guddaa kaasaa jira.
bulchiinsi biltiginnaa uummata sababa beelatiif dhumaa jiru hawaasa addunyaa jalaa dhoksuuf carraaqqii taasisuun qamadii eega biyya alaarraa galchuu dhiisee akka waggaa 2 guutee fi amma immoo qamadii bara dhufu gara biyya alaatti erguu oomishaa akka jiru soba fakkaanni miidiyaatti gadi ba'ee lallabuu irratti argama. Wanni mataan biltiginnaa Abiy Ahimad tibbana lafa naannoo muraasa qamadiin rooba gannaatiin itti oomishametti suuraa ka'uun hinjirree jiraa gochuuf yaalaa jirus kanuma agarsiisa. Uummata biyya keessatti beelan ilmaan harkaa dhumtee qaama itti iyyatu dhabee taa'ee waaqasaa tokkichatti ba'uuf birmachuu dhiisee qamadii oomishamteyyuu gara biyya alaattan erga jechuun kun hammeenya immoo gowwummaadha kan jedhu gaaffii namatti kaasuunsaa waan hafuu miti. Gaafa uummanni beelaa fi rakkina nageenyatiis sa'aaf nama isaa dhabee harka duwwaatti hafuu kan hin birmanneef gaafa ofii rakkatan immoo uummatuma sana ija ashaboon dhiqatanii nu deeggaraa jedhanii arraba mi'eeffatu. Ilmaan uummataa kanuma kaleecha shanee jedhanii dargaggeecha qeedhaa ari'aa maatii immoo ilmaan keecha shanitti makaman jechuun hidhaa fi qabeenya jalaa saamaa fi barbadeechaa turan san har'a rakkoon dhufnaan na dhaqqabaa lubbuun keechatti qabaa jechuu irratti argama. Uummanni Oromoo kan gaafa rakkatan firoomfatanii gaafa rakkinaa ba'an immoo diinuuffatan ta'ee haga yoomitti itti fufa laata. Waraanni biyya tana keessatti gaggeeffamu kamuu bara lola Adowaa irraa kaasee haga waraana amma gaggeeffamaa jiru kanaatti lubbuun ilmaan namaa harki caalan achitti galaafatamtee kan ilmaan Oromooti. Qabeenyi guddaa sababa waraana biyya kanaatiif ba'es qabeenyuma dachee Oromiyaa fi ilmaan Oromoo irraa saamamee achitti fe'ameedha. Kan nama gaddisiisu garuu Oromoon waraana biyya tana keessatti gaggeeffamaa ture hundarrattuu qabeenyanis humna namaatiinis gumaacha adda durummaa godhus takkaa'uu durirraa hanga har'aatti galataa fi kabaja isaaf malu biyya tana keessatti argateen beeku. Dhugaa tanas impaayirattiin Oromoof himuu diddee irra ciisaa jirti. Itoophiyaatu afaan baasee dhugaa fi oolmaa Oromoon irraa qabu lallabee Oromoof kabajaa fi bakka isaaf malu kennamoo Oromootu waan isaaf malu humnaan dhiibee fudhata laata kan jedhu bullee kan walumaan laallu ta'a. Kanarraaf qabanne goolamnee lafa nagaa tura. Orambooree naga hedduu ora fardaa adii adda adii billoo fitilaaye nagaraa legeedaaye oromteechaa naga hidda oromteechee naga hidda ilma tabboo naga hidda ila Oromoo naga hidda diina Oromoo naga hidda. Lamni diinaf masoomoo golee numbusu sabni kiyyaalleen beekaa waa malee hin nusu oromticha lubaa malee kubaan bullee oromticha lubaa malee kubaan bullee irree tokkoon kaadhee haa hirmaannu diini akka nurraan bullee. Tokkoon kaadhee haa hirmaannu diini akka nurraan bullee. Barcuumni falangee nu garree baanufti kaanaa yoon taane nu garree. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.